barnoota har'aa keessatti dhaggeeffatoo kan koo storage yookaan bilbila keessan guutuudhaan yookaan isin rakkisu ta'e akkaataa ittiin bakka free ta'e yookaan bakka argachuu dandeessanidha kan isin agarsiisu. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argartan internal storage isaa 97% itti fayyadamee jira. Percentii 3 qofa free qaba jechuudha. Isin guutuudhaan yoo bilbila kan keessan asin rakkisu ta'e akkaataa ittiin bakka free ta'e yookaan bakka argachuu ittiin dandeessan bilbila keessan irratti asinitti agarsiisaa jechuudha. Akkuma asirratti argartan kana qofa osoo hin ta'in dhaggeeffatoo kan koo bilbila keessan irratti wantoota qabatan GB dhanillee yookaan immoo megabyte dhanillee akka isiniif kaa'u gochuu dandeessanii. Fakkeenyaaf imeejiin bilbila kan koo irratti 488 GB qabatee jira. Viidiyoon immoo 57 qabateera. Faayiliiwwan adda addaa 2 qabatee jira GB 2 jechuudha. Dokumentiin immoo megabyte 101 jecha akkanumatti deema jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Kana qofa osoo hin taane recycle bin keessatti illee duplicate faayiliin illee maal akka fakkaatu large faayiliin illee maal akka fakkaatu viidiyoo har'aa keessatti guutuu isaa isinitti agarsiisa. Bakka free ta'e storage bilbila keessanii irratti akkaataa ittiin argachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Nageenya isin daganne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raap bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabachaa har'a qabadhee kan isiniif dhufe bilbila keessan irratti storage bilbila keessanii guutuudha yookaan isiniif rakkisu ta'e akkaataa ittiin bakka free ta'e yookaan bakka storage bilbila keessanii irratti argachuu dandeessanidha. Egaa viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisa. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota kan koo warroonni YouTube channel kan koo argachuu barbaadan YouTube keessanii seentanii appii YouTube keessa jechuudha. Ergasii immoo bakka search bar kanarratti salphamatti Soofuma Raap jettanii search yoo gootan salphamatti YouTube channel kan koo salphamatti argachuu dandeessanii. Jalqaba irratti isiniif baya akkuma asirratti argartan Soofuma Raap kan jedhu kanarratti kilik gootanii gara YouTube channel kan kooti seenuu ni dandeessanii. Ergasii immoo subscriber nama 21 naannoo san qaba. So isa kanarratti Soofuma Raap kan jedhu irratti kilik gootanii ergasii gara YouTube channel kan kooti seensisaa. Warroonni hanga ammaatti YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification kana irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo all irra godhaadha. YouTube channel kana keessatti barnoota adda addaa argachuu dandeessanii. Videos ka jedhu keessa seenuudhaan barnoota baay'ee viidiyoowwan baay'ee argachuu dandeessanii. Akkanumallee barnoota gosa gosaan argachuu barbaadan garanatti home videos shorts live playlist ka jedhu jira. Playlist keessa seenuudhaan gosa gosaan jechuudha barnoota laptop fi meeshaalee elektirooniksii argachuu barbaadan shabakaawwan bilaash adda addaa barnoota afaanii argachuu barbaadan akkanumallee barnoota AdSense dha YouTube dha argachuu barbaadan hojii online argachuu barbaadan video edit gochuudhaaf fi suuraa edit gochuu barbaadan viidiyoowwan bashannanaalee gosa adda addaa argachuu barbaadan dhaggeeffatoo kan koo barnoota YouTube dhaan wal qabate YouTube akkamitti hojjechuu akka dandeessan sadarkaa YouTube banachuu irraa kaasee hanga qarshii ittiin harka keessan ga'utti wanta jiru bilbila namaa to'achuu fi ofirraa hiikuu akkaataa ittiin dandeessan namni illee yoo isin kan hidhu ta'e akkaataa ofirraan hiikuu dandeessan akkanumallee namallee akkaataa ittiin hidhuu dandeessan gosa gosaan jechuudha. Viidiyoodhaan playlistiidhaan isiniif kaa'ee jira. As keessa seenuudhaan daawwachuu dandeessanii. Gara barnoota keenya kanarratti yoo deebinu storage bilbila keessanii guutuudhaan yookaan isin rakkisu ta'e akkaataa ittiin bakka free ta'e yookaan bakka bilisa ta'e bilbila keessan irratti storage bilbila keessanii irratti bilbili keessan guutee yoo isin rakkise akkaataa ittiin argachuu dandeessanidha. Bilbili keessan yeroo baay'ee guutuudhaan yookaan isin rakkisu ta'e storage free ta'e akkaataa ittiin argachuu dandeessanidha. Kanas argachuudhaaf setting bilbila keessanii keessanii seentanii setting bilbila keessanii ni seentanii warroonni touch screen qabdan immoo akkana gad harkisuudhaan setting mallattoo setting asirratti argamti ishee kilik gochuudhaan keessanii seentanii jechuudha. Ergasii immoo akkana keessa gad dhuftanii dhaggeeffatoo kan koo erga keessa gad dhuftanii booda battery and device care kan jedhu jira. Bilbila tokko irratti immoo storage kan jedhu kophaa isaatti of qabatee jira. Bakka search bar kanarratti illee bakkuma amma isinitti agarsiisaa jiru kanarratti kilik gootanii storage jettanii barreessuudhaan argachuu dandeessan. Storage akkuma asirratti argartan storage kan jedhu akka asirratti argachuu dandeessanii. Egaa haala kanaan illee argachuu dandeessan salphamatti jechuudha. Karaa kanneen hundaanuu bilbila irraa bilbilatti setting garaagarummaa waan qabuuf bifa kanaan argachuu dandeessanii. Warri akka kan isiniif dhufe jechuudha. Battery and device care kan jedhu kana keessa seentanii ergasii immoo akkuma asirratti argartan dhaggeeffatoo kan koo battery kan jedhu jalatti storage kan jedhu jira. Isarratti kilik gootan storage memory warroonni bilbila keessan irraa qabdan memory bilbila keessan irratti bakka free argachuudhaaf memory kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan step maan amma storage bilbila keessan irratti isinitti agarsiisu kanaan memory keessan irraa illee bakka bilisa argachuu ni dandeessanii. So storage bilbila keessanii kana irratti kilik gootan. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan internal storage hanga itti isinitti fayyadamtan bilbila keessan irratti hangam persentiidhaan storage bilbila keessanii yookaan bakka bilbila keessan irratti hangam akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Ana fakkeenyaaf persentii 97 itti fayyadamee jira akkuma asirratti argartan. Kana qofaa miti dhaggeeffatoo kan koo bifa bifaan imeejiin bilbila keessan irratti argamu. Fakkeenyaaf ana biratti imeejiin GB 4.88 qabatee jira. Viidiyoon illee GB 57 qabateera waan xiqqaa miti. Egaa dhaggeeffatoo kan koo bilbili kan koo storage isaa 128 waan ta'eef GB 128 hanga ammaatti 125 itti fayyadamee jira. Persentii 97 irra jira. Persentii 3 qofatu nu hafa. Asinis bifa kanaan ni beektanii
audioowwan adda addaa sirba adda addaa manzuumaa ta'uu danda'a akkasumallee mazmurii ta'uu danda'a warroonni kiristaana taatan so GB 2.22 dha kan qabatee dokumantiiwwan adda addaallee megabaayita 100 fi tokko qabatee jira akkanuma installation faayiliin yookaan appoonni adda addaa 1.87 GB qabateera. Egaa haaluma kanaan appis kan jedhu irrallee akkuma sistamiin illee others recycle bin kan jedhu egaa information guutuu bilbila keessan irratti argamu wantoota bilbila keessan irratti argamu gosa gosaan hangam akka bakka isin jala qabate haala kanaan beekuu dandeessanii har'a bakka free ta'e akkaataa ittiin argachuu dandeessan waan isinitti agarsiisuu barbaaduuf akkana keessa dhuftanii recycle bin kan jedhu jira. Recycle bin kan jedhu irratti gallery fi my files kan jedhutu isinii dhufa. Recycle bin jechuun bilbila keessan irratti wantoota adda addaa viidiyoo adda addaa ta'uu danda'a suuraa ta'uu danda'a bilbila keessan irraa yeroo delete gootanitti bilbila keessan irraa badu garri inni dhufu eessa recycle bin keessa seena guyyoota 30f so yeroo kana keessatti dhaggeeffattoonni koo bilbila keessan irratti bakka qabata fakkeenyaaf recycle bin keessatti 658 megabaytiin yala qabatee jira jechuudha. Gallery irratti 642 megabaytiidha. Akkanumallee my files irratti 15.52 megabaytiidha. Isin irratti GB dhaan ta'uu danda'a. GB tokko GB lama ta'uu danda'a. Megabaytaan illee akkuma kan kootti isiniif ta'uu danda'a. So megabayta 658 jechuun wanti kadhaa miti sirba baay'ee na qabachuu danda'a. Akkanumallee viidiyoowwan baay'ee na qabachuu danda'a. So isaan wanti kun nan barbaachisu ofirraa delete kan godheedha. Amma akkaataa ittiin ofirraa delete gootan isinitti agarsiisa. Inni biroo ammoo duplicate files faayiliiwwan irra deddeebiidhaan bilbila keessan irra jiru. Fakkeenyaaf sirbi tokko jechuudha bifa tokko ta'e sirbi tokko lama ta'ee bilbila keessan irra jiraachuu, appiin tokko lama ta'ee bilbila keessan irra jiraachuu, muuziqaan tokko akkanumallee viidiyoon tokko lama ta'ee bilbila keessan irra jiraachuu isinitti agarsiisa. Duplicate files jechuun irra deddeebii kan qabu. Fakkeenyaaf akkaataa ittiin isa kanallee ofirraa qulqulleessitan isinitti agarsiisa. Kana qofa osoo hin ta'in large files faayiliiwwan megabaayita baay'ee qabatan yookaan GB baay'ee qabatan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo asirratti wanti isinitti agarsiisuu barbaadu isin beekuu qabdan GB fi megabaayitni garaagarummaan isaa maalidha jettanii na gaafachuu dandeessanii. Megabaayita jechuun megabaayitni GB dhaa gaditti. Megabaayitni 1000 GB tokkodha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan GB'n megabaayitni 1000 GB tokkodha. Haala kanaan beekuu qabdanii megabaaytii fi GB'n garaagarummaa qabanii bakka isaan itti bilbila isaan keessan irratti qabatanii jechuudha. Megabaaytii jechuun megabaayitaa fi GB'dhaan laakkaama bilbila keessan irratti wantoonni qabatan suuraa ta'uu danda'a, akkanumallee viidiyoo ta'uu danda'a, muuziqaa ta'uu danda'a, dokumantiiwwan adda addaa ta'uu danda'a. Wantoonni kunniin GB'dhaa fi megabaayitaan safaramanii jechuudha. So akkaataa ittiin qulqulleeffatan amma isinitti agarsiisu. Recycle bin jala seentanii gallery kan jedhu irratti kilik gochuudhaan bilbiloota keessan irratti suuraa ta'uu danda'a, viidiyoowwan ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf viidiyoowwan kanneen an ofirraa balleessee jira garuu recycle bin keessa seenee taa'ee jira bakka na jala qabatee jira. So akkaataa ittiin ofirraa balleessitan amma isinitti agarsiisu. Viidiyoo san irratti yookaan immoo muuziqaa san irratti yookaan immoo dhaggeeffattoota koo suuraa san irratti qaqqabdan sekendii muraasaaf ergasii immoo hunda barreessuu yoo barbaadan select all kan jedhu jira bakka saanduqa kanarratti kilik gootan akka kilik isiniif godhu jechuudha. Hunda isaa select isiniif godha akka balleessitaniif isiniif qopheessaa jechuudha. Yookaan immoo isumarra qaqqabuudhaan jechuudha dhaggeeffattoota koo hunda isaa irratti saanduqa kanarratti tik gochuu ni dandeessan. Tik gochuu irratti right gootan saanduqa kanneen keessatti akka hundi isaa baduuf jechuudha dhaggeeffattoota koo. So haala kanaan tik gootanii hunda isaa erga fixanii booda kan keessaa deeffachuu barbaadan yoo jiraate restore jettan. Guutuu isaallee barreeffachuu barbaadan right gootanii restore gochuudhaan gara memory keessanitti yookaan storage keessanitti akkasiniif deebi'u gochuu ni barbaada. Har'a kan isin agarsiisuu barbaadu kanneen viidiyoo ofirraa balleessitan, muuziqaa, dokumentii adda addaa ofirraa balleessitan akkaataa ittiin ofirraa balleessuu dandeessanidha. Bakka firii akkaataa ittiin argachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisuu barbaadu jechuudha. So kanaafiyyuu hunda isaa irratti iyyuu tiik erga gootanii yookaan keessaa filattanii kan barbaadan balleessuu kan barbaadan gara faayilii keessanitti deeffachuu waan dandeessaniif erga hunda isaa irratti right gootanii booda asirratti delete kan jettu jirti ishee irratti kilik gootan. Ergasii immoo delete kan jedhu mallattoo bifa diimaadhaan isin dhufa asirratti kilik gochuudhaan bilbila keessan irraa ni haqxu jechuudha. Recycle bin duwwaa ta'ee jira. Bakka kana tuquudhaan ammas al tokkoof duubatti deebitu. Egaa gaalariin as keessaa badee jira. Recycle bin keessatti faayilota adda addaa qabatee taa'ee jira. Bakka kana jala qabatee jira amma badee jira. Amma immoo my file tu as jira. My file keessatti illee 15.52 megabaayita hagasittu argama. So isa kanallee balleessuudhaaf suuraawwan adda addaatu asirratti argama. Akkuma asirratti argamu tokko right itti gochuu dandeessanii yookaan immoo asirra dhuftanii hunda isaa barreessuu yoo barbaadan all kan jedhu kana kilik gochuudhaan hal tokkoon hunda irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo bilbila keessan irraa delete all kan jedhu kana kilik gochuudhaan balleessuu ni dandeessanii. Deeffachuu barbaadan immoo restore all kan jedhu kana kilik gochuudhaan gara faayila keessanitti deeffachuu ni dandeessanii. Nu balleessuu barbaadna waan ta'eef delete all kan jedhu kana kilik gochuudhaan ergasii immoo delete kan jettu kana kilik gochuudhaan bilbila keessan irraa balleessuu ni dandeessan. Akkuma asirratti argartan recycle keessa wanti jiru tokko illee jiru. Recycle bin duratti
658 megabyte ture amma duwwaadha wanti argamu tokko illee hin jiru jechuudha dhaggeeffattoota koo akkuma amma asirratti argartan GB 128 keessaa duratti 123 fayyadame amma immoo 24 naaf ta'ee jira jechuudha bakka firii argadhee jira jechuudha dhaggeeffattoota koo kana qofa miti appoota duplicate ta'an yookaan immoo viidiyoowwan suuraawwan duplicate ta'an yookaan irra deddeebiidhaan bilbila keessan irra jiranilis balleessuu ni dandeessu so bakkuma kana irratti dhaggeeffattoota koo mallattoon asirratti argamtu kun jirti mallattoo kana irratti kilik gootan mallattoo irra xiqqaadha jechuudha mallattoo irra xiqqaa kana irratti kilik gootan ergasii immoo akkuma asirratti argartan Ken Master appiin kun tokko lama bilbila kan koora lama ta'ee jira asirratti illee Ken Master isa bifa biraatiin megabaytii biraatiin jiru immoo tokko lamatu asirratti argama isaan kun lamaanuu bilbila kan koora yoo balleessas bakka na jala qabanis akkuma asirratti argatan lama ta'ee asirratti dhufee jira akkanumallee dhaggeeffattoota appiin kun akkuma asirratti argatan lamatu jira jechuudha tokko ofirraa balleessuu tokko bilbila keessan irratti hambifachuu ni dandeessanii jechuudha dhaggeeffattoota koo akkaataa isin ofirraa balleessitan amma isinitti agarsiisu sanduuquma kana keessatti dhaggeeffattoota koo kilik gootan raayit gootan isa kana ni hambiftan isa kana raayititti gootan ni balleessitanii jechuudha isa kanas dhaggeeffattoota koo lamatu argama akkuma asirratti argatan megabaytii 51.37 dha so isa tokko irratti kilik gootan isa kana irratti kilik godhee isa kana bilbila kan koo irratti ni hambifadha jechuudha isa lama waan ta'eef suuraan kun isa akkuma asirratti argatan bifa lamaan jira akkuma asirratti argatan inni kun maarchii 13 dha inni kun immoo maarchii 13 dha so guyyama san irra deebi'ee buufadhe waan ta'eef dhaggeeffattoota koo isa tokko irratti kilik gootan haaluma kana hunda isaayyuu kilik irra gochuudhaan hunda isaayyuu bilbila keessan irraa balleeffachuu ni dandeessanii jechuudha irratti kilik gootan tokko ni hambiftan tokko irratti immoo kilik gochuudhaan duplicate irra deebi'anii lama ta'anii bilbila keessan irratti bakka isin jalaa qabatan wanti akka bifa tokko lama ta'ee bilbila keessan irratti bakka qabachuudha bakka firii argachuu barbaaddan waan ta'eef wantoota akkana kana tokko bilbila irraa hambifatanii tokko immoo bilbila keessan irraa ni haqxu jechuudha erga keessaa filattan hunda isaatu erga keessaa filattanii booda dhaggeeffattoota koo delete gochuu barbaadan delete ka jedhu irratti kilik gootanii ergasii immoo move to recycle bin isin jedha amma recycle bin keessa seena kanaafiyyuu recycle bin keessallee irra deebiidhaan ni balleessitanii akkaataa ittiin balleessitan amma isinitti agarsiisa move to recycle bin ka jedhu kanarratti kilik gootan ergasii haala kanaan bilbila keessan irraa ni balleessitanii jechuudha erga balleessanii booda duuba irratti deebitu akkuma amma asirratti argattan duratti recycle bin duwwaa ta'ee jira amma meegaabaayitni 229 firii argadhee waan jiruuf garana dhufee jira recycle bin keessa seena wanta bilbila keessan irraa balleessitan hunduu faayiliiwwan viidiyoowwan adda addaa suuraan adda addaa dokumentiin adda addaa dhaggeeffattoota koo hundi bilbila keessan irraa yeroo delete isin gootan recycle bin keessa seenuudhaan bakka isin jala qabata kanaaf meegaabaayita 229 qabachuudhaan gara recycle bin dhufee jira jechuudha kanaaf ofirraa balleessuu barbaaddan waan ta'eef asirratti bakkuma my files jettu kanarratti kilik gochuudhaan egaa akkuma asirratti argatan inni ofirraa balleessine appoonni kunniin kan lama lama ta'anii turan jechuudha ofirraa balleessine garana dhufanii jiranii jechuudha balleessuu barbaaddan isumarratti qaqqabdan faayila hundarratti raayit gochuu dandeessan yookaan immoo hundayyuu all ka jedhu kanarratti raayit gochuudhaan haala kanaan hundayyuu bilbila keessan irraa balleessuu ni dandeessanii ergasii delete all ka jedhu kanarra kilik gootanii delete gootanii egaa akkuma asirratti argatan recycle bin duwwaa ta'ee jira jechuudha meegaabaayita 229 dabalataan ammas argannee jirra jechuudha dhaggeeffattoota koo duratti percentiitti yeroo jijjiiramu 97 ture amma immoo 96 deebi'ee jira GB 128 keessaa 125 yala qabamee ture amma immoo 124 irratti argama jechuudha GB tokko guutuu free argadhee jira isin kan bilbila keessan irratti garaagarummaa anarraa qabaachuu danda'a duplicate faayiliin kun ammas kan hafan jiranii amma bilbila kan irratti akkuma argartan kanneenis ofirraa balleessuu ni danda'a jechuudha ani bifuma amma isinitti agarsiise kanaan ofirraa balleessuu ni danda'a jechuudha inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan large file large faayiliiwwan GB guddaa yookaan meegaabaayita guddaa qabachuudhaan bilbila keessan irratti bakka isin jalaa qabatanillee akkaataa beektanii ofirraa balleessuu ni dandeessa fakkeenyaaf large file ka jedhu jalatti large filesin GB 57 jechuun waan xiqqaa miti kan hunda na jala qabatee jira viidiyoowwan 292 caalattu asirratti argama so asirratti mallattoo irra xiqqaa kanarratti kilik gootanii mallattoo irra xiqqaa kana akkuma asirratti argartan viidiyoon kun GB 2.1 qabatee jira waan xiqqaa miti isa large viidiyoo kanneen ofirraa balleessuu ni dandeessu jechuudha akkaataa ittiin ofirraa balleessatan immoo amma isinitti agarsiisa rakkoo tokko hin qabu dhaggeeffattoota kan koo akkaataa ittiin ofirraa balleessan amma isinitti agarsiisuuf viidiyoowwan kanneen keessaa large viidiyoodha waan ta'eef isaan kanneen keessaa kan isin hin barbaachifne filachuudhaan GB baay'ee argachuu dandeessan fakkeenyaaf viidiyoowwan kunniin hundi isaanii sadarkaadhaan ta'anii jiranii inni guddaa qabate jalqaba irratti inni itti aanu sadarkaadhaan taa'ee jira kanneen keessaa tokko balleessuu barbaade jechuudha dhaggeeffattoota koo viidiyoo kanneen keessaa tokko ni filadha fakkeenyaaf isa kana filadhee jira isa irratti raayit gootan isin hunda irratti iyyuu kilik gochuudhaan balleessuu ni dandeessan garuu viidiyoo isin hin barbaachifne bakka guddaa qabate keessaa filachuudhaan kan isin hin barbaachifne jechuudha raayit itti gootanii ergasii immoo delete ka jedhu kana kilik gootanii ergasii gara move to recycle bin isin jedha move to recycle bin ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan bilbila irraa ni balleessitan ammas of duuba deebitanii recycle
bin keessa seena direct jechuudha. Recycle bin amma duratti duwwaa ture ammas 559 megabyte 559 ammas of keessa qabate bakka na yaalaa qabatee jira. So isa kana ofirraa balleessuuf recycle bin ka jedhu jalatti my files ka jedhu irratti kilik gootan. Ergasii immoo viidiyoon kun asitti argama. Secondii muraasaaf as arga qabdanii ergasii immoo dhuftanii delete all ka jedhu kana irratti kilik gochuudhaan delete gootanii jechuudha. Ammas dhaggeeffattoota kan koo bakka dabalataa ni argadha jechuudha. Bakka dabalataa argadhee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota koo bifa kanaan storage bilbila keessanii qulqulleessuu ni dandeessan. Dhaggeeffattoota kan koo bakka dabalataas argachuu ni dandeessanii. So barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa barattan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channelii kanaaf haarottatan subscribe godhaa, mallattoo notifications all irra gochuun irraa hin fatinadha. Viidiyoo kana like share gochuun irraa hin fatina. Yeroo biraa baroota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.